Nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Har'a Waaqayyo yeroo gaarii nuu laate waldaan keenya waldaan Dhiqqifannoo Kiristoos Addunyaa magaalaa Ginciitti argamtu marsaa shanaffaa cuuphaa irra jirti. Waaqayyo kunoo namoota hedduu du'a jalaa baasee gara mootummaa isaatti dabalaa jira. Ergamsi wangeelaa inni guddaanii sagalee Waaqayyo akkuma dubbatu gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaatti wangeela lallabaa isa jedhudha. Inni kun dirqama. Kiristoos gaafa gara biyya lafaa dhufe lubbuu barbaacha dhufe. Isin har'a warra carra qabu dukkana keessaa gara ifaatti dabartanii. Cuuphaa isin har'a cuuphamtan kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphameera. Sagalee Waaqayyo keessaan iddoo tokko isinii dubbisa. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa kaasee hanga lakkoofsa 17 nan dubbisa. Yesuus yommus Yohaannis cuuphaadhaan akka isa cuuphuuf Galiilaadhaa Yordaanositti isa bira dhufe. Yohaannis garuu siin cuuphamuun anaaf barbaachisa. Ati immoo cuuphamuuf gara koo dhuftaa jedhee jabeessee isatti hime. Yesuus garuu deebisee Waaqayyoon biratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun waan nuu ta'uuf amma ani ittisuu dhiise jedheen. Kanarratti Yohaannis isa ittisuu dhiise. Yesuus cuuphamee bishaanicha keessa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan Waaqaa hundinuu isaaf hin banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gad dhufee isarra bu'uu isaa in arge. Amma gara cuuphaa keenyaatti seennaa baga gammaddan. Ameen.
gargaartee ulfaad qulqulluun hafuura kee obbolaa gorkaan fudhami ayyaanni kee isaan irraa dhabami hamma dhuma barichaatti isaan wajjin ta'e hamma dhuma barichaatti wajjin ta'e maqaa Yesuus ameen. Galatake ya Yesus, galatake ya Yesus, ya Gota, ya Yesus, ya Gota, ya Yesus, galatake ya Gota, galatake ya Yesus, galatake ya Yesus, galatake. Nadabdeta ulbafte garaguba, sifala. Hallelujah. Nadabdeta ulbafte garaguba,